Duakera ilmi Mariami Wasmuira ilmi Mariami Haraga faisin amanta kam sunira dubbate amanti namni amanti maala boliftu sirriga yette lubbu amma amanti shaada geba shaada qabatani kaatani isa shaada qabatte sanatti herumtu boodde duuni keessa kuno akkanatti dhokata nama ta'u nama beeku nama masa beektuu fi nama maatiin kee beeku fira keerraan citiin kama waan dubbadu dhiifama guddaa godha malee jechuudha. Ishee maatu jarjarsa yoo sidaasa sana walii isteetti isuma kanatti moo baakuma lafa lubbuu ishee baasuu ta'e beeku malee maatu ishee jarjarsa ittiin nooma isheen turtu. Inni kun achi gadhiisee isheen kun asii gad ani koo kaleessa beekaa saalfadhe waan dubbadu dhabee gisee. Biyyaalatti mani malee as kiyaana geenye. Amma maal jedhe inni mucaa waggaa 9 qabaa jedhe. Ijoollee warra hin qabanii jedhe. Isheen tokko qabdii qabaa jedhe. Inni tokko immoo isheen tokko immoo hin qabdu jedhe. Ijoollee wasiilan jiraate jedhan. Nama isaanii maa isaanii abbaan isaanii nama guddaadha nama dadhabaadha jedhe. Jarri kun immoo ebeluun akka dangoone ati qawweedhaan obboleessa keenya hin dhoofne waan ittiin shakkii maal jedhan ati obboleessa koo kanatti obboleetti ati qawweedhaan dhooftee sababa ishee ilkaan irraa cabsite amma Dubaayii kana jirti jette. Waa'ee qawwee ayyuu waan jedha wallaahi qawweedhaan obboleetti koo tokko qawweedhaan dhooftee tokko ilkaan itti cabsite jette. Ishee maduuti kan tumu. Abbaa manaa ishee isa duraa sanatu jette. Achiwaani sababa sanaa jettanii jedheen komentii irratti barreessanii wallaahi yeroo sana jechuudha. Akka jedhanii kan gadi bu'anii haasa'u. Sansaasii fakkaatan hin beeku. Wallagga ta'uu arsi ta'uu beekan haasa'u. Gudii turee kaleessa. Qawweedhaan obboleetti koo ilkaan cabsite jetteen kaala qawweedhaan obboleetti koo dhoofte xiitiidha. sheer godhaatiin bu'uuf jecha waliin ilkaan cabsite jetteen. Eeyyee sababa see wallolame irratti inni qabamee gale beekta. Sababa sanaa inni qabamee galee jennaan iyyuu digaa kan intalli isheen kun nama biraatti heerumte. Okay, inni biyya galee. Sababa sanaatiin isheen mucaasa kanatti heerumte ijoolluma gibbii tokko galanii wal barte gurbaasa kanatti heerumte kan inni kaa'edhes mucaadhuma jimmaa wayiiti achuma mucaan inni kaa'edhes kaleessa dhufeera gastiirra akka kanatti kaleessa walla xallaa balaa baqa beektamee waan masaan waan boxamee dhumarra todha'uu gamee lubbuu gadaa waan keessi gaafadda mucayyooni alchi anillee dhaggeeffachaan ture jijjiirin bahe mucaan aminiin suni anatu shaadaa qabachiisee jedha shaadaa isatti qabatte isheen shaadaa Itoophiyaatti qabatteedha nibboo isheen aminino wallahi shaadaa Itoophiyaatti qabatteedha sobaadha nibboon shaadaa Itoophiyaatti qabattee dhuftee ana mucaasaa isa abbaa mana sana duraa sanatu shaadaa qabachiise malee Itoophiyaatti qabatteedha nibboo isheen innum fuudhetti jiru Itoophiyaatti qabatti shaadaa musliimummaa Itoophiyaatti qabdi Itoophiyaatti qabattee jedhan ijoollee jira ayyuufaa sanatti jedhe jechuun ayyuufa lamaniin ayyuufa dhiisi waa'ee ayyuufa Lala isheen Itoophiyaatti hin qabanne isaanii isheen beeta kiristaanii keessatti guddatte beeta kiristaanii qallaaliin deemte ijoolleen beekan. Amma isheen Itoophiyaatti hin qabanne shaadaa. gaafa shaadaa qabattu lubbu mucaasa duraati mucaan dhaggeeffadhu kaa sooretti dhaggeeffadhu mucaan dura fuudhe sunis musliima barikkoo mucaan malee galeessa haa ta'u malee shama najjaataatti shaadaa qabatte tun sitti agarsiisee viidiyoo ani dhaggeeffadhu kaa ani viidiyoo ishee sin beeku ani intalummaa ishee irraan ka erguma isheen duuteen baree ani waa ishee sillee hin beeku waan kun beeku irraallee qabu yaanni kee bareeda baay'ee ijoolleen keenya waan hundaafuu keessattuu ijoolleen keenya kun kan miidhamtanii na argii kanas hin baay'isina gizee amantii jijjiirrattanis kiristaana soo taate musliima soo taate asirratti baatanii
amantii maatiin keessan qabu sobdanii asirratti baatanii na argin guddisiina baay'ee amantiin kana baatiin laphee keessanitti amanaati ta'a amantii keessan jabeeffadhaa malee waan itti amantan sana asirra baatanii amantii nama arrabsu of jajuu dhiira tokkoof jettanii fa amantii keessa galtanii amantii dhiira arrabsu amantii nama arrabsitu suma keessa baatanii tokkotti dhaqxanii galtuu gizee galtan kun har'a achi buuteen keessan ebelutti saada qabsiise ebelutti ni kaayidhe abbaan akka nan taane haati akka nan taane irra dhufe galeessa jechuudha. Nishillee xaba ta'e kaleessa. Kana jennaani xiqqoo ishee ijoolleen keenya keessattuu afaan Oromoo dubbattan kuni wal qusadha. Amantii kanallee kan dhufee asirratti zarrafi kanallee dhiisa. Wallahi ofuma lubbuudhuma keessanii fi dhugaadhaan amantii namni dhugaadhaan amantii qabu asirra bahee kaleessa sallameefaa zarraf hin jedhu asirratti maqaadhaaf akkasumas arrabsu maaliif qaama keetiin gasoo keessatti waan ta'eef jechuudha. Kana jennaani inni of qusadhaame dhiirri kun hin dhufasi dhiirri arasitti fakkeessa waan meeqasiin jechuu danda'a. Kunoo gaafa ati duutu dhimma kee qabu. Ati siisas du'ee fi maatii keetiif malee ati waan tokko namni inni amma akka nama gammachuu qabutti jiraataa jira. Akka nama gammachuu qabutti jiraataa jira waan ta'eef kana jennaani waan hundarratti dhiiran amanina amma fe'ee yoo ta'e dhiiran amanina zikra waa'ee amantaa namni namni jedhan jiru waan hundarratti dhiiran amanina amantaan amantaadha dhiiraaf jettanii yoo amantanis dhiira hin amanina of ta'aa jiraadha yoo hojjetattanii yoo jiraattanii birrii yoo qabaattanii isiniyyuu baruu tokko isinitti gabbaree isin fuudha malee dhiiga gabbatanii lubbuu cadhannoo kenni kana jennaani haa saarii dubbadhume yaanni kee baay'ee bareedaadha yaanni kee dhugaa bakka garaa koo geesse so amma irra jireessa eenyutu tuffii kana nama dadhabsiisaa jiraate amantii ijoollee warra sallamtee jechuudha warra mareef isaanii fe'amee jiru so amma fakkeenyaaf ani beentedha maatiin koo immoo kaan isaanii ortodoksiidha otoo baay'ee ortodoksii bareedanii hin abaatu maaliif maatiin koo keessa jiraachaa jiru jechuudha maas jechuu barbaadanii ishiin amantaa jijjiirratteeti amantaa sana immoo amantaa maatii ishii keessa jiru baasee gadaa baastee jechuudha dhiigas na gammachiisuudhaaf sigala akkanatti immoo gaafa akkanatti amantaa baastee amantaa jijjiirrattee ibsaatti amantaa jijjiirrattu suma kanatti reerti kee galaa jechuudha wati kani boronsa ni taa'edhina itti sana manaa jechuudha dubbadhu lubbuu inna kanaafiyyuu waan hundarrayyuu hundumti keenya iyyuu ana jalqabee hundumti keenya shamarran keenya keessattuu rabbi jedhaati wallahi waliin ajjeesina dhiiraa jettanis waliin ajjeesina yoo sana jaallattanii raattanii yookiin dabiliirraan naqaa yookaan immoo itti heerumaanii kana godhu jedhaanii yoo jaallatti haates yoo jibbiti haabu baatu inna kana jenna waliin ajjeesina daraa rabbi jedhaati mee waanuma isin wal ajjeeftan kanaaf na ajaa'iba sayyuun nama ajjeestanii waan isin boru taatansa Allah waliin rabbi sirraa sin gaafata inna kana jennaan hundumti keessanii waliin ajjeesinaa irraa rabbi jedhaati dhiiraa jettanii keessa faatti waliyyuun jibbina dhiiraa jettanii ofiisaanii yoo ajjeesu amma engaddaa namtichi abbaan qabeenyichaa iddoo kafiilli koddoon hojjedhu sarraatanya nama 4 qaba mana tokko keessa sarraatanya nama 4 qaba isheen tokko inni nan fuudhe jedhee moo maal jedhan waan sakka odeessanitti nan fuudhe jedheedhan ijoolleen ani dhaqee ilaale isaa booddee inni nan fuudhe gaafa inni jedhee isheetti immoo kiloorarsii dhuddee mana kiimii guyyaa tokko tursaniitu namni naaminiifaa itti kennanii bakka isaa booddee yaa baasee bakka waan tokko godhanii mana kiimii fayyadamtee gulukoosii ishee fixattee har'a galti Itoophiyaa. amma qoy eenyu miidhame reeffa obboleessa koo eenyu miidhame namtichi naan malee jiru Itoophiyaa mana kootti fidu naan jedhina dhiirri isa malee jiru yoo dhiiste oo amma maal ilmoo yoo irraa qabaatti yoo dhiiste naan jedhanii mana dhaqee dhugaa rabbeechu amma kun tiktokii kanarra maaltu jira abbaa mana wal jalaa hateedhaan amma gubbee hidhatanii jechuudha tiktokii kanarraa nama kolfaan ebeluun abbaa manaa ebeluu hatee namni na tama maal sila carqii wayiiti namni kana tamu ani kana jaabi kana carqiidha namni kana tamu maani inni hatamu sakamii inni hatummoo sakamii anchi kiloorarsii dhuguu ishee akka dhisiiste bucattii dhugaa rabbii nan gaddinse bira dhaabadhee dhugaa eeyyatu maal achitti fuudhanii koo nama baay'ee fakkaatanii kiloorarsii makana ija keetti naquudha
Dewasa istaa dabalamuufi. Dhugaa gargara kootu laalinaan jiranii na naqe mana. Kilooris ma Yeroo harka ol galagalchite. ija isheetti kilooris sana naquudha. Isaa booddee ijoollee nama bira jiru isaa booddee aannan faa dhaqanii fidanii aannan faa kan firiijii keessaa baasanii aannan faa kennu. Maalaan waan birrii kun kaadhu maala kana naannan bitee kedhaa kennu biyyoo aaduddu. Erga jaallatee dhugdee adeemtu bakka barbaadde sana. Amma garuu homaan jettu har'a biyya galchu. Adeemsa jirta ta'u. Maal maal jettee ija namaatti mul'atti? Okay. Ijuma maatii ishee maal jettee baatti ishee moo? Har'a biyya galchu ko. Lakkee hin balleessanii bar jara akkasii amma yoo jiroo kiloorisii dhuganii kiloorisii sanatti dabaluuf yaa cammaqatutti deebiste maaliif erga ishee jibbisiise jireenyi isa malee argachuu hin dandeessu waan ta'eef duwwuma qabdi gaafii. Isaan immoo ijoollee warra ishee bira jirtu hundaan poolisii miti waamuuf jedhanii akkamitti otoo isheen isin bira jirtu akkamitti dhugee namtichi ijoollee warra ishee bira jirtu sana warra isheen duukaa hojjettu qabatanii. Ijoolleen dhiiraas tokko ijoolleen dhiiraas amma beektaa birrii waggaa meeqa abbaa manaa kooti jettee nikaa kan irraa qabdu birrii waggaa meeqa hojjettee isheen itti dadhabdee nama taana waliin jettee birrii asirraa gaditti ergitee giseen immoo irratti fuudhu ijoolleen baay'eenii waan akkasiitiif saaxilamu. Abbaa manaa keessanis akka waan barbaadetan birrii tokko jennina. Kun seera qaba namtichi maal godhe beekta ijoollee warra sana isintu kennee fi yeroo isaanii marammarsiisiifesse isaanii ashaaraa kaasa. Hundaa kaasise jennaan qaqqabaan ijoollettiin garuu ofuma ishee dhuddeedhan. Argite dhiirumatti birrii keessanii kenniina shamarran wallaa ilaa abbaa manaa keessanis haa ta'u fireendii keessanis haa ta'u ittiin Isheen kennina. tokko immoo biran jira. Aadaa malee ittiin kennina. Kuni walirratti maali anaaf si kana hin argu moo shamarratti fakkaanne koyi? Fuugaa